Egaa daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonkumammaataa sagantaan keenya gumaata dhimma beekamtii yuubota Oromoo ti wal qabatee keessumaa kabajaa obbo Lalisaa Hiiqaa yoo yaadatan jaatanii guddichaan beekama. Obbo Lalisaan sagalee isaa dhageettan jirtu kanaan dura obbo Lalisaan Siyaatil dhufee asitti sagantaa yuubota irratti agarree mee obbo Lalisaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan galatoomaa. Mee maaltu iddoo kana si fide har'a? Har'a kan na fide of course sagantaa kana dhaguu baay'ee gammadee yuubota ofii recognize gochuu hayyoota ofii namoota qabsoo Oromootiif jecha bifa kamiin jechuudha. Bifa nuti waliin galleessa ta'uu katti walii galluun gumaacha godhan kabajanii akkasitti yaadachuun baay'ee gaariidha. Ani immoo akka carraa ta'ee obbo Ibsaan na bira turanii gara Siyaatil ibsaa guutamaa jechuudha. Isaan egaa warra bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko. Isaanii wajjin achi ol dhufee aschiidhaan anu yaadaa ture akkasumatti dhufee maatiin digodhee waan salaaluudhaaf garuu isaaniin fidee dhufuun koo carraa guddaa ta'ee carraa kana argee waan baay'ee illee irraa bare sagantaan kun illee kan gara biyyaatti babal'atee gara fuulduraatti not only yuubota expandii ta'ee recognitionii guddaadhaan akkuma dhaabbata tokkotti dhaabbatee deemu hawwiin qabachuudha baay'een gammada dhufuu goottarra. Mee galatoomii obbo Lalisaa yaada keetii fi tokkoffaa nama seenan yoo jiraate hawaasni tokko jiraatee itti fufuu danda'a. Keessattuu koree waan kana qindeessitu gartee yuubota kana yeroo sadaffaaf qophaa'ee carraa immoo Siyaatil yeroo gartee yeroo sadaffaadhaa akka Siyaatilitti qophaa'ee mee isinii maal dhaamtan hawaasa keenyaaf? Tokko qaamni kun siyaasarraa bilisa namni kamuu irratti hirmaataa namni qooda Oromoof Oromiyaaf waa bu'aa buusee mee maal dhaamtan kanarratti hawaasni keenya akkamitti hirmaachuu qaba jettan akkamitti tumsitan? Hawaasi keenya xiqqoo ishee wanti nuti laakii goonu hawaasi hundumaa jechuudha. Oromooni kabaja hin qabnu namoota guddaadhaaf yoo disagrii goone politikaal isaanii wajjiniin qabsoo isaanii isaa waggaa meeqatti dhamaan bishaanitti naqu. So kun hafee kun bu'uura yookaan jalqaba baay'ee gaariidha jechuun namoota gumaacha Oromootiif Oromummaa asiin ga'utti gara fuulduraatti nu ceesisutti contributionii qabanii saayidii barbaadan yoo qabaatan recognize gochuun waan guddaadha. Dhaabbati kun immoo kana recognize godhee kan hubatee hir'ina hanqina uummata Oromoo kun qabu xiqqeessuuf jalqabbii gaariidha. Gara fuulduraatti of course wanti modify ta'uu qabu baay'eetu jira. Independent ta'ee hundumaa yoo walitti hammate kana caalaa immoo at least Oromummaadhaaf bu'uura guddaa ta'ee tokkummaa Oromoo hin cimsa jennee yaadna. Namoota immoo umurii sanaa gadi jiran yuubummaan qaqqabin jara kana dhaggeeffatanii dhaamsa isaanii hubatanii xiinxalanii gara fuulduraatti illee ofiis achi ga'uun waan jiruufi I think waan baay'ee nama gammachiisudha really. Hedduu galatoomaa obbo Lalisaa mee daawwattoota kennan wanti jette yoo jiraate keessattuu jaatanii guddichaan beekamtu isinii har'a seenaa jajjabeessuuf yuubota keenya kabajuuf dhuftanii borullee seenan keessan akka dubbatamu mee jaatanii guddicha wanni waa jettu jechuu dandeettu eessa jira? Jaatanii guddichi amma beekame amma of course namni hundi waan danda'e yaala. Jaatanii guddichaan hedduu deemaa turre waan baay'ee hojjennee jijjiirraallee goonee contributionii keenyallee amma in mul'ata baay'een isaa ni jira amma especially Google kana keessattis kan incorporate baay'eetu jira. Egaa garuu kanan hojjedhee an kanan qabaa jedhanii haasa'uun isin taatu namni hundi tokkosti mataa gadi qabatee waan danda'etu godhee uummataaf bu'aa buusee gaariidha. Egaa jaatanii guddichi ka'umsa gaariidha. Ammallee immoo sagantaan isaa hedduu deemee jira bifa jijjiiratee bifatti amma from jaatanii akkamittiin immoo Oromiyaa digitaayizii goona kan jedhu irratti ceenee jira jechuudha. Amma tiimiin hammi muraasni murtaachi keessa haayiskuulii Oromiyaa 52 waliin geenyeerra achi keessatti kan afaan Oromoo integreetii ta'ee jira. Innaa kanaaf ijoolleen Oromoo Google warra accessii hin qabne warri interneetii kana qabaatin immoo akkamittiin afaan Oromoo jiru kan Ingilishii barasa jedhuufi haayiskuulota keessatti siistemii sana implementii godhaa jirra. So far 52 geenyeerra jechuudha. Across Oromiyaa Harargee, Baalee, Arsii fi Wallagga dabalatee jechuudha. Hedduu galatoomaa obbo Lalisaa dhiyaattanii Oromiyaa Freedom Media irratti yaada keessan kennuu keessanii fi galatoomaa wanni dhaamsi qabda yoo jiraate carraadhumaa isinii kennina. Dhaamsiin qabu kanuma waanuma dandeenya contribute goonu uummata keenyaaf uummata keenya waan ijaaree waan gara fuulduraatti ceesisu itti haa hirmaannu. Hamma danda'ametti immoo political opinion ofiis waliis eeguun gaariidha. Ati waan fedhe deeggarii waan fedhe deeggarii garuu Oromummaan tokko nu godha. Akka saboota kaanis tokko haa taanu uummata keenya haa yaadannu nuti asii wal loluun uummata keenya miidha waan ta'eef at least hamma danda'ametti positively contribute goonu saba keenyaaf hin jedha.
Galatoomaa. Galatooma. Dabalataan immoo kan jechuun barbaadu baay'ee nu affeera. Isinis jalqabbii gaariitti jirtu, miidiyaa gaariitti jirtu, ofii namaa fuudha akkasitiin nuuf dhiyeessaa. Galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa yaada keessan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonkumaa uummataatirraa keessumaa kabajaa qabnaa guyyaa har'aa dhimma sagantaa gumaataa kennatiin walau lataa qana'ii dhimma beekumtii yuubota Oromoo irratti argamee keessumaa kabajaa taasifnee yaada gabaabaa irraa fuuna. Kanaaf daawwattoota keenya nu hordofaa boolata baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Mee Siyaatil yeroo jalqaba dhufte natti fakkaatamoo yeroo lammataati? Yeroo lammataati. Yeroo lammataa. Keessattuu iddoo seenatti irratti argamtee bakka seenatti argamee nama seenattu iddoo seenatti bakka seenaa dhufaa carraanarra uummanni kenna afaan anaafatti dubbannus qubee ittiin waloo ittiin ati taatee ittiin beekamtu kana sorra uumetu nu keessa jira. Mee maaltu sitti dhagame lataa fi? Sagantaa akkasii irratti argamu kootti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Sagantaan kun sagantaa seenaati. Aadaa Oromoo keessatti, seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoon waggoota dheeraadhaaf sirna gita bittootaa irratti taasise keessatti namoota jiruu dhuunfaa isaanii wareeganii, jireenya isaanii aarsaa godhanii, maatii facaasanii dhimma Oromoo dursuudhaan itti wareegaman, itti qaamaa irratan, itti aarsaa qaalii kaffalan dhufnee isin yaadannaa, isin jaallannaa, gochaa isin gootanii, aarsaa isin nuuf baaftaniif isin galateeffannaa jennee bakka kanatti walitti qabamnee isaaniin galateeffachuuf carraa argachuutti ani gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Dhaloonni kun akkuma abboonni keenya karaa baasanitti xurree isaan nuuf sararan irra deemaa jirra. Utuu isaan hin jiraanne, utuu isaan aarsaa kana kaffallee as geenyee afaan keenyaaf aadaa keenyaanuu haasa'uu akkasitti waaniifatu wal wajjin haasa'uun baay'ee nutti ulfaata waan ta'eef isaaniin galatoomaa. Nu guddiftaniittu, asiin nu geessaniittu, gatiin keessan lafatti nafne hin dagatamtanii isin yaadannaa galatoomaa jechuun carraa guddaadha. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Galatooma obbo Lataa keessattuu Siyaatilitti qophaa'ee Siyaatil Oromiyaa dur fakkaatti. Mee maal jettaan hawaasa Siyaatil kana ni Egaa Siyaatil Oromoon as jiru kana duras yeroon dhufe miirri isaa ho'aa ture, tokkummaan isaa jabaa ture, uummata dhimma Oromoo irratti, dhimma Oromummaa irratti bakka waamame hundatti argamuudhaan qooda isaa gumaachuudha uummanni Siyaatilii. Qilleensi keessanillee qilleensa baay'ee qabbanaa. Ani Teksaas irraan dhufe bakka ho'aatiin dhufe anaa fi guyyaan sadan arfan anaasitti dabarsaa jiru kuni guyyaa bareedaadha. Qilleensa bareedaa keessan deemaa. Kanaaf asitti haalli jiru, qilleensi jiru, uummanni jiru, qophiin jiru, osfaanaan asitti gaggeeffamaa jiru haalaan baay'ee namatti toluun deemaa jira. Natti toleera. Hedduu galatooma obbo Lataa Qana'ii. Egaa sagantaa gabaabduu waan qabnuuf yeroo biraa bal'inaan hawaasa keenyatti dhaamsa kee wanti dabarsite yoo jiraate carraadhumaa si kennina. Egaa hawaasa keenyaaf dhaamsa ni dhaamu yoo jiraate yeroo carraa qabnu, yeroo wal ga'uu dandeenyu, yeroo wajjin dhaabachuu dandeenyu keessatti wajjin dhaabachuun, wal jabeessuun, aadaa keenyaaf afaan keenya guddisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e, tokkummaa kana akka eeggatanii, walitti dhufeenya kana akka eeggatanii, akka jabaatanii, dhala isaanii eenyummaaf aadaa isaanii akka barsiisanii, walumaa galatti immoo tokkummaadhaan akka jiraatanii dhaama. Hedduu galatooma yaada keessaniif obbo Lataa galatoomni. Freedom Media carraa kanaatiif maqaan koo Fayyeeraa Agaa Hirphaa jedhama. Ani magaala San Jose Californiyaan jiraadha. Gara Siyaatilis immoo beekamtii yuuboota Oromoo bara kanaa bara 2025 irratti hirmaachuudhaaf hin dhufe. Ani koree qindeessituu beekamtii yuuboota Oromoo keessaa tokko. Obbo Fayyeeraa Siyaatil magaala bareedduu magariisa gaaraniin marfamte isinuu lafa seenaa fakkaatti. Biyya jiitu Oromiyaa tarraatii miti kaleessa yoo sagantaa yuubotaa kana beekumtii yuubotaa kana asitti qopheessitan gammachuu maaltu isin dhaga'ama? Maaliif Siyaatilii filattanillee? Dhugaa jette Siyaatil magariituu ta'uu isheedhaan beekamti. Ergas dhufneellee nuti aduun argine ammayyuu biyya duumessaatis akkasuma. Eeyyee magaala bareedduudha. Sagantaa beekamtii yuuboota Oromoo waggaa kanaa qopheessuu irrattis hawaasni Oromoo Siyaatil yaa'ee dhufee jira. Baay'ee itti boonnee jirra. Keessumaa dubartoonni Siyaatil nyaata akkas mi'aawu amma laaqana irra jirra. Nyaata akkas mi'aawu nu hojjechuu isaaniitiif galata guddaa qabu. Maqaa beekamtii yuuboota Oromootiin
sagantaan maaliif Siyaatil filatame isa jedhuufi yeroo baay'ee waggaa darbes dabalatee Osfaanaa wajjin walirra buusna sagantaa kana yeroo qindeessinu akkuma beekamu Osfaanaan waggaa kana magaala bareedduu Siyaatilitti qophaa'ee jira asumaanis nutis magaala kana akkuma Osfaanaa hordofnee filannee jechuudha. Egaa obbo Fayyeeraa isis qindeessitoota sagantaa kanaati mee ka Siyaatil isa biraatiin maaltu adda godha? Egaa Siyaatil dhuftanii immoo maaltu isin gammachiise? Milkii sagantaa kanaa akkamii isinii deemaa jira? Sagantaan kun akka gaariitti deemaa jira. Yuuboonni keenyas gara caalaniitu hin ta'in baay'een dhufanii jiru. Uummannis immoo yaa'ee yuuboota kana wajjin gammadee kabaja gochuu isaatti baay'ee gammannee jirra. Gara fuulduraattis immoo Siyaatilitti deebinee akka kabajnu abdiin qaba. Egaa obbo Fayyeeraa isin waan koree taataniif gaafima tokko isin gaafadha. Bara kana nama meeqa eertan nama meeqa badhaasuuf yuuboota keenya qopheessitan? Waggaa kana ofishaalii beekamtii kan argatan yuuboota 26 biyyoota adda addaarraa Awurooppaarraa, Oromiyaarraa, Kanaadaarraa, Ameerikaarraa, even Niwuziilaandirraa keessa jiru. Warri Oromiyaa nama 10 as dhufuu hin dandeenye. Warra biyya ambaa jiraatan keessaa immoo namoonni walakkaa ol as jiru. Namoota 26 walumaa galatti beekamtii argate jechuudha. Obviously namoota beekamtii argachuudhaaf deservii godhan yookaan maluu fi baay'eetu jira. Garuu hunduma isaaniif al takkaatti kennuun hin danda'amu. Kanuma. Hedduu galatooma yaada keessanii fi gaaffii isiniif qabnu geessine wanni hafe jettan akka hawaasatti wanni dhaamattan fuulduraaf illee bara kana qofaa miti haga jiruun jirtu isinuu nama seenaa hojjetaa jirtu keessattuu waldeenni kun gargaarsa barbaachisaa. Maal dhaamtan kanarratti fandii biraan qabdanii baajata qabdanii yoo hundaayyuu gartee Oromoon biyyattis yoo ijaaramee socho'uu baate biyya alaa koominiitiin kenna akkamitti akka isin gargaaru wanni dhaamsa qabaatte yoo jiraate carraa isinii kenna. Kaayyoo beekamtii yuuboota Oromoo namni hundumtuutti amanaa har'a akkuma dubbatame warra gumaacha olaanaa taasisanii galatoomaa jechuufidha. Waan biraan qabu siyaasa keessaa hin qabu amantii keessaa hin qabu. Oromoo guutummaa hammata. So uummanni Oromoo wanta kana baay'ee deggara. Garuu sagantaan kun akka itti fufuudhaaf obviously gargaarsi barbaachisa. Gargaarsi dinagdee, gargaarsi humnaa, gargaarsi yaada. Kanaafuu dinagdeedhaan nu bira dhaabadhaa gara fuulduraattis beekamtii yuuboota Oromoo jabeessaa kan jedhu bal'ina waamicha bal'ina uummata Oromoof gochuu nan barbaada sumaani. Baasiin gurguddaan jiru yuuboonni kun baay'een isaanii almost hundumti isaanii bara umurii isaanii baratti hojjetatanii horachuu malanitti dhiisanii qabsoo Oromoof qisaasanii jiru. Qabeenya mataa isaanii hin qabani. Baay'een isaanii manatti galanii soorama ba'anii taa'anii jiru. Madda galii hin qabani. Kanaaf mana waamna yeroo as koottaa galatooma ittiin jennu gatii pileenii fi iddoo isaan rafanii bituu fi qabna. Kun immoo tola miti. Kanarratti baasii nuti qabnu iddoo walga'ii fi akkasuma akkasii fi deggeraa warra naannoo deggeraa jirtanis hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Hedduu galatooma obbo Fayyeeraa dhiyaattanii Oromiyaa Freedom Media irratti yaada kennuu keessanii.